kanneen Itaalii jiraatan waa'ee dubartii Itoophiyaa ajjeefamtee Aagituu Guddataa maal jedhu ka jedhu. Yemmuu anaaf isheen barree naannoo re'ee soddomuu maal qabditu. Kalee ganamarraa eegallee wanni kun biyya duuba maaltu jira dhugama gurbama kanatu si ajjeese moo wanti jedhu shakkiin ni jirti. Tibbana Itoophiyaa keessatti dargaggoo qaroo dhabeessi tokko qormaati COC jala dabarraan of ajjeesee ijoo dubbii ta'eeraa kanarrattis gabaasanii dhageessu. Gama kaaniin Boorana biratti tibbana muudii qaaluu raawwateera kanaa wal qabsiifnee maalummaa fi ga'ee qaalluun gadaa keessatti qabu irratti waan soneessine isin biraan geenya odeessaalee gaggabaaboos qabna nu faana bu'aa. Oduu keenya isa jalqabaatiin Diillaa Yuunivarsiitii irraa barumsa seeraa isaa fixee gara magaalaa Finfinnee ka'ee malee dargaggoo qaroo dhabeessi Abrahaam Dureessaa hojii eegaluuf qormaata COC isaa fudhachuu ka'ee galee kibxata ture. Jimaatarraa garuu sa'aatiin ergatti barfate booda qormaatarraa dhorkamuu isaan aarii fi gaddaan ibiddaan of gubee of ajjeeseera. Hiriyaan isaa mooraa tokko keessa waliin jiraatu Xaasoo Habtaamu guyyaa sana waan uumame akkanaan BBC'f ibsa. አንድ ግድ ከተከራየን ወደ 5 ዓመት አካባቢ ይሆናል የህግ ፈተናውን ስላለበት ዝግጅት ሲያደርግ አናፊኒ ሞራ ቶኮ ኬሰ ክሬፈኔ erga jiraachuu eegalle gara waggaa 5 ta'eera qormaata kibxata eegalame kana roobiif kamisa yeroo haasofni gammachuumaan qoramaa ture waan itti qophaa'eef jimaata ganama garuu xiqqoo waan barfateef ariitiin koodii qormaataa isaa utuu hin qabatiin ba'e mooraa kiiloo 6 FB yeroo ga'u seenee koodii koon dagadde na qortuu jennaan lakki manatti deebi'iitii fidii koottuu jedhaniin kiiloo 6 irraa gara manaa Shiroomeedaa jirutti deebi'e. Shiroomeedaatti yeroo taaksii irraa bu'u gara manaa ga'uuf daandiin dheeraa caccabaa wayii irra deemuu qaba ture. Mana ga'ee koodii isaa fudhatee yeroo yuunivarsiitiitti deebi'utti sa'aatiin hanga tokko deemeera. Qormaatni hin dhumne barattoonnis jiru turani. Yoo xiqqaate gara daqiiqaa 20tu hafee jira naan jedhee ture. Hanga danda'etti ani qaroo dhabeessadha safarri koos fagoodha sa'aatii jirtuun wal geessisee hojjechuu nan danda'a jedhee ibsuufis yaalus hin danda'amu jedhanii didaniin. Mooraa sana keessaa bu'aa gangalatee namoota aangoo olaanaarra jiran biroo haasofsiisus hin milkoofneefi. Naannoo sa'aatii 3:00 yookaan 4 irratti mana yeroo dhufu qormaata har'aa maaliif hin qoramneen yommuun jedhuuni haasa'uu hin feene hin bu'aa hin aara kuni carraa koo isa dhumaadha qaroo dhabeessi yoo hin baranne hin milkaa'u jechaa ture. Sana booda galgala naannoo sa'aatii 4tti kutaasaa cufatee nuti boqochaa jiraa jennee yaannee turre inni garuu gaazii ofitti naqee ibidda qabsiise. Sana booda yeroo ibiddichi argamu namni hunduu balbala keessaan cufate sana cabsanii galuun ibiddicha dhaamsuun danda'amus isa miidhee ture. Ibiddichi qaama isaa guutuu gubee miidhee waan tureef sanbata ganama naannoo sa'aatii 3:00tti lubbuun isaa darbitee jechuudha. Kan inni qofaa jiraatu haadhi warraan isaa ulfa turte. Fulbaana keessa da'umsaaf gara Maqalee deemtee turte sababa lola tureen daandiin waan cufameef dhufuu hin dandeenye. Kanaaf qofaa jiraata. መምጣት አልቻለችም ማለት ነው ለዚህ ነው ብቻውን እየኖረ ያለው Qondaaltonni qormaata qoran Abrahaam qormaatarraa dhorkuu isaanii karaa seeraan akkamiin ilaalama jennee gaaffii gaafanneef hoogganaan waldaa qaroo dhabeeyyii Itoophiyaa Obbo Wasan Alamuu yaada dhuunfaa isaanii nuuf qoodaniiru. ይሄ ግን ያው ህግን ካለማወቅ የመነጨ ነው የሚል ሐሳብ ያለኝ ምክንያቱም ኩኒ ሴራ ቤኩ ዲሱራ ዋን ከሄዳ ኢላልቻ ጀዱን ቀባ sababni isaa waliigalteen seeraa qaama miidhamtootaaf haalli mijeeffamuu qaba jedha. Haala mijeessuu jechuun sa'aatii sirreessuu, iddoo sirreessuu ta'uu danda'a yookiin ammoo koodii malee akka qoramu eeyyamuu ta'uu danda'a. Mucaan kun guyyoota 3 darbaniif qoramaa ture. Koodii qormaata isaas fidatee dhufaa ture. Kana beeku namni qormaata kennu namuma tokko ture jedhee yaada. Anis qormaata kana qoramee waanan tureef akkasuma ta'a. Dabalataan ammoo nama kaaniif daqiiqaan 30 yoo kenname qaroo dhabeeyyiif daqiiqaan 30 kennamuu hin qabu. Kun ifatti dogoggoradha. Qaamni qormaata kana adeemsisu wantoota kana mijeessuu qaba ture. Akka biyyaattis qaama hundaa kan ilaallatudha. Sababiin isaa seera yeroo murru qaama miidhamtoota of keessatti hin qabatu. Daqiiqaa 30 barfachuun nama kaaniif eeyyamaadha. Qaroo dhabeeyyiif garuu sa'aatiin dabalataa akka barbaachisu kaa'amuu dhabuun isaayyuu dogoggoradha. Qormaatichi Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa Ikoonomiksii keessatti kenname yuunivarsiitichi garuu dhimmi kun nan ilaallatu jedheera.
Abbaa qormaatichaa akka ta'e ejeensiin qormaataa boritti nu beellame akkuma arganneen dhiyeessina. Kaaba Itaalii bulchiinsa Trentino keessatti kibxata darbe ka ajjeefamtee Aagituu Guddataa duuti ishee addunyaa mara rifaasiseera. Ajjeefamuun ishee baqattoota Afrikaa fi lammiilee Itaalii hedduuf miidhaa guddaadha jedhu namoonni qaamaan ishee beekan. Magaalaa Room ka jiraatan obbo Abdulazim Aagituun nama hundaaf fakkeenya turte keessattuu baqattoota Afrikaa fi bu'uura jireenyaa turte jedhan. Hiriyaa lammii Itaalii tokko qabaachaa turte amma adda ba'uurraan ka hafee gaa'ila godhattee maatii hin horannes jedhaniiru. Jiraataan Room ka biraan obbo Gabriel jedhaman waggaa 7 dura Aagituu akka beekanii fi haga 7 har'aatti bilbilaan wal hubachaa akka turan himaniiru. Community Ethiopia, community Africa chala, community Alianza Ornano Shiran to buy Godame, Chundandama, Kalesa Galgala, Nan Katamashan Jirat Katamatin Notokora, Trentino Altoadijeram Tibe, Katamansu. Nami Biljafana, Kalesa Galgala Shama, Kabatetin and Nan, Sutisha and Fungrun Abateti, Alota by Godame, Fian by Godame, Nan Sana, but Enumashi Barani, Minister of Buddha, Shalamante and Talibre. Yemmo navsheno barre nanno re soddomo mal capito te refugio capito te wagator patrografa showjol per yatimo wagaku ante ergide betas galteti la shera chiti mana tamari ufani digawe se kufu fe mana tamari san hoa te karga fatte adste kaisa da laboratory kan fayyada mate Faransai dente course fudate la magari te ustera akabiti akachizi ni unojeta mufa chun mertia yanmani Parasite dente course gote nama ustera muchayo kuni abashota jim bayo linargit bakashen Jewish wale namajo linargit firrishe abalu rechundan deswatiti bakashen namot malanno kananno salafi ya Afrika bi Canada official kanojetti malelu sarabnya kata tim padamya kata tim tikancho na orre Afrika kuni shebke ujetani akatike pa or kulkullesani orre elman orre majraina male laboratory ke satto fisho ujetti kalliku sigade amalle kata timiti. Itti gaafatamaa hawaasa Oromoo magaalaa Room kata'an obbo Muhammad Aga dhimma jecha Aagituu itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu himan. Saltituun intala biyyaati, intala Oromooti, nama ammoo fakkeenya biyya tanaa callaa osoo hin ta'in fakkeenya addunyaa maraaf taate umrii 17 biyya tana dhuftee asii barattee eegas booda ammoo digirii eega fudhattee booda biyyatti deebitee hojii amma asitti hojjechaa jirtu kana eegaltee turte. Isin piroojeektii qabattee galte saniin biyya sanitti hojjechuu hin dandeenye hedduu isii rakkisanii ammallee barmoota biyya tanatti waan qabduu fi waan dalaguun itti jiru kana mee biyya tanatti as deebi'ee hojjedhe gaarii jettee as deebitee magaalaa Tarantino jedhamtu hojii san eegalte. Achitti namni isii wajjin dalagu ammoo hedduun warroota ijoollee biyya teenyaa jechuun biyya Afrikaa kana ka Gaanaatii fi ka Senegaal namootuma warra biyya kanatu isii wajjin biyya Afrikaa kanatu isii wajjin hojjeta. Wal quba qabna koominitiin Oromoo ka Awurooppaa keessa jiru. Kanaaf amma kalee ganamarraa eegallee waan kana kan wanni kun biyya duuba maaltu jira dhugama gurbama kanatu isii ajjeese moo wanti jedhu shakkiin ni jirti. Nuti amma akkuma nama intala Oromoo takkatti akkuma nama biyyaa tokkotti irratti ijoollee naannoo adda addaa jirtu wajjin Xaaliyaan callaa sonteen biyyootuma Awurooppaa ollaa warra jiranii wajjinis taane duuka deemaa jirra. Itaaliitti bakka buutuun Itoophiyaa Ambaasaadar Zannabuu Taaddasaa dhimmicha dhiyeenyatti hordofuuf waahillan isaanii waliin gara naannawaa Aagituun itti duuteetti imaluu dubbatan. Dhaabbati dhimma baqattootaa biyyoota gamtoomanii UNHCR du'a Aagituun daran miidhamuu hime. Dhaabbatichi ibsa baaseen hojiin ishee baqattoonni hawaasa isaan simateef hagam akka gumaachuu danda'an kan agarsiiseera jedheera. Ammoo moduun gaggabaabsee isinitti himaa magaalaa Diillaa hospitaala Salaamitti annachi kiiloogiraama 26 garaa dubartii tokko keessaa wallaansa baqaqsanii yaaluun ba'e. Ogeessi baqaqsanii yaaluu Dr. Geetaachoo Margaa akka jedhanitti hojii baqaqsanii yaaluu daqiiqaa 30 fudhate booda haati yaalli taasifameef kun yeroo ammaa haala gaarii irratti argamu. Dubartiin kun jiraattu godina Gujii lixaati jedha gabaasee FBC. Austraaliyaan bara faranjoota haaraa majjii tokkorraa eegaltee faaruu alaabaa biyya ishee jiruuf kunis aadaa fi seenaa ganamaa yeroo dheeraa lakkoofsa calaqqisiisuu fi ministeerri muummee biyyattii Scott Morrison jijjiiramni kun miira tokkummaa akka uumuudha jedhan.
Miseensi mana maree US reefuu filame osoo hojiin eegaliin COVIDiin du'e Luke Letwob miseensa koongireesaa jalqabaa vaayirasichaan lubbuu dhabe ta'eera. Namni ganna 41 kun paartii Riippaabilikaanii bakka bu'uun ture ka filatame oduun kanuma. Odeessa keenya sadhumaatiin tibba kana Booranni sirna muuda qaalluu Karrayyuu Ardaa Jilaa Xapheetti geggeessaa tureera. Akkaataa sirna gadaa Booranaatti qaalluu 5tu jira. Isa keessaa tokko qaalluu Karrayyuuti. Qorataa fi barreessaa seenaa kataanaaf jaatanii diida Booranni qaalluu wayyuu jedhan. Wayyuu jechuun maalii itti fufanii waa'ee qaalluu fi ga'ee inni sirna gadaa keessatti qabus nutti himaniiru kunoota. Wayyuu jechuun ammoo ulfinni waaqirraa dhufu jechuu baddee aguma dhan qabaallee qaamni isaa homaafuu ka hin madeessin. Ka rifeensi mataa isaanii haga inni dhalatee haga humni isa guutuu homaan hin tuqne. Kaman inni kee jiru wanti qarqaba akka waraanaa maalii kulleen seenni ka ofiillee waan nama akkasii irratti hin hirmaanne yoo namni wal dhabeellee eebbisee wal taraarsa malee gidduu taa'ee ebel balleessa qaba jedhee murtii hin kennine nama eebbaa nama ulfaa nama akkasii jechuu qaallu jechuun. Sirna gadaa keessattuu maali ga'eensaa? Namni gadaa guddaa akka abbaa gadaa hayyuu inni immoo wayyuu abbaan gadaa eebbirraa fudhata. Wayyuutti hayyuu eebbisa. Eebbisni irraa fudhachuu qumbii inni namni eebbisu malee akka hangafi yennu isaanii murtiin kennu dallanfatee illee toltu wanti inni eebbisi immoo milkoofti. Tibba kanallee kan raawwate amma sirni gadaa Booranaa keessatti ka adeemsifamu muuda qaalluu yookaan qaalluu muuduu sirna jedhamu jira. Maali muuda qaalluu yookaan qaalluu muuduun maalidhan? Muudii isaa gar fuula sadiitti qoodama. Inni tokko muudi qoticha jedhama. Inni mataan isaatu qaalluun hayyuu qabu waan ta'eef hayyuu sun namni isaan jabeessan namni isaan tiisan akka inni hin beelofne akka inni hin dheeron akka inni roomaafuu rakkanne warra isaan jabeessanii fayyuutti lallabanitti jira. Kanaaf muudi qoticha jedhama. Muudii biraa immoo gadaammojiitti namni sirni gadaa obbaafatee amma gara jaarsatti ce'u muudi qumbii jedhee qaalluu muuda. Nani waaqa irratti araara galuufu gadaammoji ta'u qaalluun kulleen nama eebbaati ka durii waaqee eebbaan dhale qaalluun kulleen nama durii ulfinna akkasii ulfinnaan waaqee dhale qaalluu kanallee irraa eebbuudha. Qaalluu kanallee irraa fudhachuuf muudu qumbii jedheetini muudu qumbii kan muudu jechuu qaalluu. Abbaan gadaatu mataan isaatu yoo aadaa gooroo kan obbaafatu isirraa kanaan qumbii fudhatee qaalluu muudee uummatatti makame jechuudha. Qaalluu muudanii nama Booran qaalluu 5 qabaa qaalluu 5 muudan. Qomichi 5 muudaa gadaammojiin tokkoof muudii gadaa 3 muudi. Lammaffaa muudi qumbii immoo qaalluu tokko qofaattu qabaa qaalluu Karrayyuu jedhanii qaalluu Karrayyuu kanaan muudi qumbii qabaa. Sadaffaa immoo muudi gadaa muuduu qaalluu 3 qabaa qaalluu Obituu fi qaalluu Karrayyuu fi qaalluu Maxxaarrii Haraara jedha qaalluu kan sadeenitti muudi qabaa. Qaalluuwwan 5 ammee maqaan yaama? Qaalluu hangafi qaalluu Obituu jedha deebanoo kuraati maqaan isaa. Qaalluun kaan qaalluu Karrayyuu dhaayee kosii jedha qaamidhee kana qomichiisamuu jiru. Qaalluun Maxxaarrii 3 immoo qaalluun tokkommaa qaalluu Garjeedaa Dooyyoo Diida jedha. Qaalluu Maxxaarrii Haraara Biyyoo Amaaroo wallee wallaanisa Biyyoo Amaarooti. Qaalluun Maxxaarrii Huukoo immoo qaalluu Diidanjiloo jedhama. Warri qaalluu Booranaa Shaakkan. Qaalluun barri aangoollee hin qabu haga lubbuun jirutti qaalluudha. Hayyooti isa suniin waggaa 8 gadaa waliin guubamatee lubbuun jechuuf qaallu jechuudha. Nami aangoorra jiru abbaa gadaatu dhaqamoo nami waggaa 8 bulchu kuni waggaa meeqaffaatti qaalluu muuda? Abbaan gadaa sila guyyaan inni qaalluu deemu gartee baalli kennuuf gartee waan cufas gadee jedhu kajilayyuu cufas baafatee dhumee sun qaalluu muuda jechuudha. Waggaa 8 gartumaatti. Dhaggeeffattoota keenya odeessa kana barreeffamaan marsariitii keenya irraa ni argattu. Qophii keenya kanumaan goolabna.